yaa feenu kootu mee kaayiteenanii deemamee ganda ollaa kanan ga'ee dhufa kaayiteenanii haadha gonfoo xiyya bira deemee tanamee sargii ishii tokko jala ga'an irraa fadheedha. Mee waan ishiin irra geeche waan godhatte waan ishii hanqatu deemee gaggaafadhee tanan dhufaa mana kana xaragii to'ee wanoo horiidhaa dullootallee marga kennii fitoogaan dhufeen ilma jabbiloota tanallee boodaatti jijjiirii kana akka kaasi to'ee waxiin heeganaaf tolee anuu daddafeetu manan gaafadhee ta'ee dhufa tolee sareetichi segooziti. Ijoollee alala sareetu dutaa'ee ijoollee. Anam ijoolleen kaanala dhaggeeffadha. Haala kun ijoolleetu nu rifattu. Sareen hinduutti namni illee alaa nu waa manatti fakkaatee gadi baa ijoollee. Eenyu laata? Irraa dhoowwa. Saree irraa dhoowwa. Noori haadha gaaddisa. Suma heeda noora haadha ta'u noori kootu haadha gaaddisaa ta'u kootu naguma abeet nama fardaan barbaadan lafoo argatan jedhan haadha gaaddisaa ta'u abeet ilmaan dhufan jedha atoo na dursitee dhufte abeet haadha gaaddisaa ta'u maal akkumaan kunoo mana keessa gugguufuttan jira abeet odoo keessummaa biraatillee ta'e akka nu maraan waan fakkaate gugguufa ilma gugguufa. Omaanaaf hin guutu nagumaa miti ijoolleen kee naguma gaaddisaan kee naguma jira sii bilbila baristiisan sii bilbila waluma arganii miti gonfoo kiyyaan yaa rabbi akka namatti tolu feenii teekoo naguma jirti barachaatuma jirti inni gaaruma naguma kooti naguma. Warri kun haadha gonfoo akkam bultan? Naguma bultanii jirra kunoo akkamii maali mee akkamii ganni birraan kun akkamii wayyaa isinitti qabaa gaariidha kunoo jirra. Haadha gaaddisaatiyya hunduu gaariidha hundumti isaatu iyyuu nagaadha maal namaa guutti sitti ilaalu haadha gaaddisaatu sitti ilaalu kunoo akkanumatti anillee qa'ee kana keessa hin baaseeti ganama waan lafaa ka'ee ijoolleen gaggeessaa. Sa'anii itti qabadha. Asii ol deebi'uu abbaa gonfootis lallaalita waan ta'e itti goggodheetuma ganama qofattis innis hin bahu. Oduma akkana jedhu kun deebiteetu ijoolleen mana barumsaa sadis natti dhufti. Kunoo amma fa'aa kunoo eechoota kan hidhadha jedhee tanan kunoo asitti dhiwwaa cuma kana dhageenya nan ijoollee ta'u gadi ba'aa jedhee ijoollee gadi baasee haadhatu. Naguma hunduu gaariidha haadha gaaddisaatu. Ati naguma jirta. Hojuma san maal godhatteetuma yaadduftee dhufte haadha gaaddisaatu homaan jedhu haadha gaaddisaatu homaan jedhu walumaanan gaachaa jira amma homaan jedhu hunduu gaariidha waluma naga qabateetuma jira haadha gaaddisaatu akkasumatti jira hunduuyyuu biqilli kaa'ee odoon cabin waan hundaayyuu xumuurraa kaa'amma. Kunoo biqilli cabee gandi wal dhabee sanillee akkanatti hin taane waan hundaa lafa badalan xumuuradha jedhee tanan yaada haadha gaaddisaatu galatoomi haadha gaaddisaatu achii xaatteetu gizee namaan guunne kana mee saani keessan akkam haadha gaaddisaatu inuma si ilmamaa jira aannan tokkollee siif samoona dhadhaa tokkollee walitti buqqee gaaraa san keessa ol kaayee haadha gaaddisaati fangeessedhe. Saani kun hanaa dhaluu ga'e kun na didee gorommoo seetii ofirraa na darbanaan jennaan mammee hagasmatti samumarra haa godhattu dhadhaa jedhe gisa anumaan guutuu didde haadha gaaddisaatu anumaan guutuu didde siifan fide jedhe inuma si ilmanti ofii waan anuma sammuu tanarra godhattu duba si ilmanti isaanii sun haa ta'u kun dhaluu gaafa kan argitanatti tuttufee tan bira darbe haadha gaaddisaatu si wanni dhaluu ka'e. Dhaluu fi ka'een jedha hurufattan arge ijoollee walitti si duratti sa'a kee bunan beeka sa'a kee bunan danfisaa qoy buna dhugdeetuma walumaan taphanna buna dhugaatuma wajjumaan haasofna mee waan tokkos walumaan haasofna leessuuti mana barumsaa
mana barumsaa deemte ka hagasitti haa babbarattu kaasilaa kaa babbarattu jedheetuman kaasilaa kaa biqilliseen qophoofne kaa'ee uumaa kaa akkuma jirutti kaasilaa kaa durba kaa maal godhan durba geesse kaa oggaa 14 seentii maali oggaa 14 seentii durba geessu durba haftuudha nan gurguradha maal durba haftuudha oggaa 14 haadhatu maalatu oggaa 11 taneeru jedha akkanuma anillee abbaan gonfoo baara naqaa jedhama okkuma 11tti naqaa dhimatee okkuma 12 taneeru anillee abbaa gonfoo kasi amma oggaa 14 taataana durba haftuudha ilma gurguradha. Tole haadha gonfootume hinuman irraanfadhe mee maaluma gurguratte sargiin jala gahee ka haadha jijjaatii mee waanuma gurguratteen si gaafadha jedhee tanan dhufi namaan guuttu hinuman assaba namaan guuttu hojii hamma horii kan ofirraa gadi yaasanii jabbiloota ilmitee maal jettutti sa'aatiin nama kaatti har'a boroodumaan jedhu qaniin deemu kunu homaa sin gaafadhe mee maalirraa geechee maaltu si hanqatamee gurgurattee waa? Yaa dhagaaddisaa xiyya kaa'ii maala si mari'adhaseetee amma kunuu dhagna qabuusan akkamitti nama fafa kunii gurgura kanatti mee kanuma si mari'adhadhee tan bula danfisaatuma kaabuna dhugnaatuma jinaasofna amma dhagna qabaa kuni baay'ee rakkisaa ta'ee jira bara kana keessa namas ni qaban jedhu akkamittan immoo yoo durba geesse katti kana bushaa kana wajjin gurguras nan jedha dhagaaddisaati asumatti gannaa qabi dhagna qabu kan akkamumaan godha yoo jaartii ogeetti si yaame gandi nu qaba warra abbaa eenyu tokkoyyuu kunoo akkasitti jaartii yaamanii fardumarratti qabanii akkasitti lakkanii warri yaaduma warra kana dhufee jennaan ol seensisuu dhoowwanii deebisaniituma jaartii galtan jedhan eenyu yaabdu mulaajii bite mulaajii nan qaba haadha gaaddisaa ta'u akkanatti gurguruuf fafaa maal goona haadha gaaddisaa ta'u mee asumatti gadumanaa qabaatuma anuuftii fi ati akkuma goone goonan akkamittan gurgura durba odunee dhagna qabin dhagna qabuun dirqama miti haadha gaaddisaa ta'u naa jiraadhu ollaa walii kafana dhaguma naa jiraattee haadha gaaddisaa ta'u isin jedha maal godha kaa jedhee baay'ee yaada gaariidha ishi walumaa waan goone kun oduudhaan naqabii gurguruuf fafa durba oduudhaan naqabii gurguruu yaa haati gonfoo maal jetta sila akkamitti durba oduudhaan hin qabin akkamitti heerumsiistaati sila warri soddaa sittiin kolfu maal siin jedhe kana namni bor akkamitti nama keessa mataa ol qabattee deemtaati maal ta'e maali duubattafa dur hin jirreedha waan dur jiru ayyuuf abborra wanna jiru akkamitti dhiistaati har'a maal sirraa qabame namni tokko daa'ima kee ilmoo keessitu dahee guddifate namni tokko aangoodhaan qabu daa'ima keetirraa waan ayyuuf abborra jiru akkamitti dhiista boru si arraabsan dhayina yaa qabattu gaafa sargiin ji'atti galee ishiin dhayina qabachuu qabdi waan hundumaa waan seerarra jiru dhiisuu qabdu waan amma ijoolleen ganaa hudduu ishiin haqatiin homaan beekne oduu ishii odeessiti aadaa duubattafaa jette aadaa maaltu duubattafaadha waan ayyoof habbo keenyarra jiru akkamitti duubattafaa ta'a ani kaasin gorsa yoo na dhageeche mucayyoo ta'e dhaynas qabachiise qayyallee haa qayyattu waan ayyoof abborra jiru boruttis si arrabsa namni oduutis kee qabdee ta'e waan dur jiru dhiisuu qabdu jechuudha ilmoota seera guutichi jangaan namni tokko aangorraa hin qabu oduu namaa qabdee ta'e kanas gorsaan yoo fudhatte